Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa taatanii heegamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo tokko sinii qabadhee dhufee innis maali jechuun keessan hin oolu viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa adaraa keessan keessattuu ijoollee amma beeruutiin keessa jirtu ijoollota kana biraan gaa sheerii godhaatii siniin jedha. Ijoollee baay'een keessa sagalee na hirgaa jirtu dursallee waayifaa waan hin qabnee fi amma garuu waayifaa waan hin qabuufu isarra dhaabadhee tanan isiniif deebisa jechaadha. Maaltu jira seetan ijoollee keenya laa'ikii godhaa daraa keessan isiniin jedha warri har'a mana koo dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin deeyyatinaaye waa hedduu walirraa baranna jechaadha. Innaa wanti jiru amma beerut keessa lolli akka jiru beekamaadhaanis sanuma keessa hin ba'ee dhufe jechaadha. Garuu immoo amma yeroo kanatti ijoollee baay'een galmaa'anii kan jirantu jira jechaadha. Galmaa'anii heeggachaa kan jiran karaa imbaasiitiin jechaadha. Imbaasii fakkaatanii waarratanii maal godhaa akka isaan jiran immoo ijoolleen keenya gowwoomsuu kan barbaadan baay'ee isaaniitu jira. Ijoollee keenya gowwoomsuu barbaadan kana hedduu isaanii na bira ga'ee jira. Yaa'u nan beeka lakkoofsaanii na bira ga'ee jira jechaadha. Warra ijoollee keenya gowwoomsan. Adaraa keessan irraa of eeggadhaa. Birrii doolaara 600 kaffalii, doolaara 300 kaffalii, doolaara 100 kaffalii singashaa siniin jedhu. Erga doolaara kaffaluu ta'ee mootummaa maaltu singasharee ofii keessaniif iyyuu galuu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf anumarraa fudhadhaa. Ani karan galee karaa kaayiroo irra hin gale. Garuu kan birriin ittiin naacita doolaara 300 waan ta'e jechaadha. Innaa biyyoota kamirraan iyyuu barbaannani ofii keessanii kutachuu dandeessu birrii qabaannan obboloota kiyya. Damoos ji'a takkaa yoo hojjetattani ittiin kutattanii galuu dandeessu kallattii biraati. Fakkeenyaaf Suudiirraan galuu dandeessu, Dubaay irraan iyyuu galtanirree gatii isaa xiqqoo isinitti cammara jechaadha. Kanan biraa immoo biyyoota barbaaddanirraan galuu dandeessu jechaadha. Birrii keessaniin kutattanii guyyaa 2 gidduutti torbee gidduutti galuu dandeessu. Xiyyaarri isin ittiin galtanii kanuma beerutii sanitu biyya isin barbaadanitti biyya isin kutattanitti gatii xiqqaa kan ta'e irratti yoo kutattan gara biyya keessanii galtu jecha. Xiyyaara santu gara biyya isin kutattanii fakkeenyaaf Joordaanitti yoo kutattan Joordaan isin geessa. An Joordaan immoo Itoophiyaa si fida jechaadha. Akkasumaanis akkatti itti dhufe ani kana inni ittiin galee beeruutirraa gara Kaayiroodha jechaadha. Kaayiroo kana keessatti kan beerutitu Kaayiroo nageesse. Kaayiroodha yeroo nagaa'u inni sa'aatii 10 achi ture waarrate isaan booda gara Itoophiyaa isa Kaayiroo santu na fide jechaadha. Birriin immoo bakka tokkotti tokkichuma san kaffalta malee lama hin kaffaltu jechaadha. Shaanxas ta'ee wannati kaffaltu hundumti isaatu bakka tokkotti shaanxaan kan inni darbu hamma inni darbuun tikeetta gaafa kutattu amma na eessitti immoo kiiloo 23 ammaaf irree hin beeku garuu yeroo ani galu sana jechaadha kan iyyamamu na biyyarraa ani waan ta'eef kiiloo 23 qofadha. 23 kan harkaa immoo kiiloo 7 jedhu garuu 10 yoo naqatanuma namaa darba jechaadha. Inna kiiloo 23 san immoo irratti yoo kuchisiifatte birrii kennan kaffaladha jettee yoo irratti kuchisiifatte birrii kee biyyuma jirtu sanatti beerutumatti kaffaltee waarratte shaanxaan kee hin deema jechaadha gara biyyaa. Yaa obboloota kiyya. Ijoollee shamarranii kana keessattuu wantoonni ijoolleen hachaa oolu an akka ijoollee ani biiroodha ofiin jedhanii ijoollee keenya nyaatan jechaadha. Irraa of eeggadhaa wantoota akkanaarraa of eeggadhaa. Hin barbaaddu taanaan ofii keessanii birrii keessanii ji'a 2 ta'u cakkanaati waaqayyoo isin gargaare inni isin amanatte yoo isin gargaare ji'a 2 hojjetattan tikeetta keessan kutattanii uffata keessan dhiiftanii lubbuu teessan tanaan galuu dandeessu. Cinqii hin qabu jechaadha. Inni akkasii isiniin jedha obboloota kiyya. Warroonni biyyoota garaagaraa ammoo fakkeenyaaf isin immoo shaanxaa keessan amma isinii darbu isin kutattanii galtu jechaadha. Akkasii isiniin jechuu barbaada. Keessattuu dhaamsi ani qabuuf ijoollee beerutuun keessa jiran dhugaa waaqayyoo jechaadha. Ijoollee achi keessa jiran baay'ee sagalee isaanii na bira ga'ee jechaadha. Sobdoon achi keessa jiran rakkoo irratti rakkoo keessa buusuu kan barbaadan ijoollee keenya jechaadha. Ijoolleen biyyoota garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwattan hin jirtu waan ta'eef hiriyoota achi keessaa qabdu, fira achi keessaa qabdu, inni waan barbaade haa ta'u
dhalaan kamuu shamarran kamuu nuuf fira jechaadha. Kanaafuu itti maasiniin jedha birrii isaanii akka hin taanetti akka hin kaffal. Birrii isaanii irraa fudhanii tikkeetta isinii kunneenanii sobuu danda'u jechaadha. Birriillee nyaatamanii deemillee galuurree dhabu jechaadha. Kanaaf amma tokko obsaatuma amma waaqayyo siin gargaaree isaan booda tikkeetta garumaa ittiin si yaaltaniin kutadhaa gala. Warri immoo safara nagaa jirtan iddoo nagaa jirtan immoo hojjetadhaa. Maal godhure amma xiqqoo nagaa isaa buutti jechaadha. Kanaaf dhiphatina isiniin jechuun barbaada jechaadha. Warroota akkanatti dafqa keessa nyaachuudhaaf xiyyeeffatee jiru kana gubbaarra of eeggadhaa. Dafqa keessan hin baasina. Akkanatti cobsitanii fiddanii waarrattanii hattuudhaaf hin laatina. Dhugumaan jedha ka. Dursas taanaan wantoota akkanaa gubbaarratti ani yoomuu mallee taanan harka hin kennu jechaadha. Ijoollee keenya warra nyaatan duubatti irraa hin jedhu jechaadha. Kanaafiyyuu akkasisiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kooti obboloonni biyya sana keessa jirtan irraa of eeggadhaa. Ijoollee amma sagalee kana naaf ergan odoon ilaa sagalee isaanii banee sin dhaggeeffachiise jecha sagalee isaanii birrii ammanaa nu kaffalchiisuu fi ammana fidinuun jedhu kan jedhan baay'ee isaaniitu jira jecha. In kaffalinaan jedhenan waan barbaadanaa ta'u lubbuun rabbiin uume isumatu baasa guyyaasaa. Balaan kamuu yoo dhufe abdiin kutinaa keessatti hin duutani. Guyyaasaas malee hin duutani. Ammanumaaf jettanii immoo waan darbuuf jettanii lolli kunis hin darbaa. Nagaanis ta'uu danda'a. Kallattii itti isin galtan waaqayyo isiniif kennuu danda'a. Ammanaaf jettanii garuu dafqitan duuriyyeedhaaf hin kennina. Keessattuu duuriyyee shamarranii hoggaas hin nyaattu. Shamarran sim jettee too mana kireeffattee teessu sobdee waarrattee guruuppirraanis isinitti seenanii isin dubbisanii nama isin gargaaru fakkaatanii jaalala sitti ibsitee maal jette booda dafqa keessirraa fudhachuudhaaf deemtu gubbaarra of eeggadhu. Barbaachisu jechaadha. Akka kootti isiniin jedhaan. Kanaafiyyuu ani shamarroota irraa nyaattu hedduu na jibbisiisa jechaan. Akkamitti shamarran dhalaan takka shamarraa takka irraa deebitee akka nyaattu ani dhugaa kanaaf isiniin jedhaa. Innaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Viidiyoo kana akkan hojjedhu waan na godhe hedduu tokko waan ana haarifan. Ijoollee waan goyoomaa jiraniifan. Ijoolleen kun immoo rakkoo kana keessaa baana jedhaniitu tattaafatu malee akka nyaatamanillee hin beekan jechaadha. Ani ijoollee baay'ee keessana dubbisan dhiisaa hin kaffalina. Eenyumattu birri keessan hin kennina jedhee dhoowween jira. Isinis warri sagalee koo dhageessan hiriyoota keessaniif adaraa sheerii godhaa. Laayikii godhaa ijoollee baay'ee biraa ga'u. Ijoolleen kun akka hin nyaatamne. Akka rakkoo irratti rakkoon isaan irra hin geenye. Lafa jirtanitti immoo rabbiin kadhadhaa. Inni manaa isin baase isin hin qaanessu. Haadha keessan, abbaa keessan, obbolaa keessan hin boochisu. Kanaafuu lafuma jirtanitti jabaadhaa malee hin raafamina. Gaafa dhiphinni akkasitti keessa jirtan kun waan keessaa hin baane isinitti fakkaatin keessaa baatu guyyaasaa isiniin jedha. Hedduu takka galatooma. Waan na dhaggeeffattanii fi viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Baay'ee turtii gaarii yeroo biraa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa.